Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Mathematicsii Unit 4 Introduction to Linear Programming kan jedhu paartii afuraffaa yookiin laast paartiidha kan nuti wajjin ilaallu. Yeroo darbee amma paartii sadaffaatti wajjin ilaalleerra guyyaa har'aa Application of Linear Programming kan jedhu paartii xumuraati jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Asirraa kaanee kan nuti wajjin ilaallu Real Life Problemidha. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa taataniin subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a barnoota sirraa darburaa hirmaadhaas ni jenna kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra. Guyyaa har'aa kan nuti irraa kaanee wajjin ilaallu diet problemii application isaa keessaa inni tokkoffaan diet problemidha. Diet problemii wajjin ilaalla. Akkuma maqaa isaa irraa adda baafachuu dandeessan diet problemii jechuun maal jechuudha? Kan nutritionii wajjin wal qabatudha. Nutritioniin tokko dhangaalee garaagaraa kan of keessaa qabudha. Kana jechuun kontentii garaagaraati. Namni tokko yoo nyaata qopheeffachuu barbaade gosoota garaagaraa walitti dabaleeti kan inni qopheeffatu. Nyaata kan argachuuf gosoota garaagaraa kanatti immoo birrii baasa. Yeroo birrii baasu kanatti immoo akkamittiintu nyaata madaalawaa argatee birrii xiqqoo immoo baasuu danda'a kan jedhutu diet problemii kana keessatti wajjin ilaalla jechuudha. Konseptiin diet problemii keessa jiru kanadha. Kallattiimaan gara fakkeenyaatti dabarra. World Food Program uses at least 800 kg of special food daily in conflict areas. World Food Program yoo xiqqaate kiloogiraama 800 naannoo lolli jiru garaagaraatti nyaata dhiyeessuu barbaada. A special feed is a mixture of corn and soybean meal with the composition of kilogram of corn that contain 10% of protein and 2% of fiber cost 30 per kilogram. Nyaati kun immoo maal of keessaa qabata? Kornii akkasumas soybii of keessatti qabata. Kornii fi soybiin kun immoo pirootiinii 10% akkasumas 2 fiber akkasumas 30 kilogram bir per kilograamidha kan inni of keessatti qabatu. Kana jechuun korniin 10% pirootiinii akkasumas faayibarii persentii 2 gatiin isaa immoo birrii 30 kan ta'edha. Soybiin immoo persentii 60 pirootiinii persentii 6 faayibarii akkasumas birriin isaa immoo birrii 90 kan ta'edha. The dietary requirement for the special feed are at least 30% protein, at most 5% fiber. World Food Program with the daily minimum cost feed mixing. Asirratti maal gaafate? World Food Program maal barbaada? Gatii salphaadhaan nyaata kana dhiyeessuu barbaada jechuudha. Kanaaf maal jedhe gama minimum isaa barbaadi. Kan World Food Program ittiin dhiyeessuu danda'u jedhee nu gaafate. Asirraa karaa salphaa tokkoon isinitti agarsiisa. Innis jalqaba teebilii gaafattu. Teebilii gaafa gaafattanii haala kanaan teebilii gaafattu. Teebilii kana keessatti kontentii garaagaraa kan isin barreessitanii haala kanaan erga gaafattanii asitti korniidhaa fi eeksii yenna bakka buustan soybiidhaaf immoo waa'ee bakka buusaa eeksii waa'ee ta'eera jechuudha. Kana booddee kontentii korniin qabu kontentii soybiin qabu immoo asitti barreessaa. Korniin persentii 10 pirootiinii qaba. Kanaaf pirootiiniin jedha. As immoo faayiberiin jedha. As immoo piraayizii isaatii yookiin birrii isaatii jechuudha. Piraayizii isaa asitti barreessa. Pirootiiniin persentii 10 qaba. 10% qaba. Faayibarii persentii 2 qaba. Gatiin isaa immoo birrii 30dha. Akkasuma inni kun immoo pirootiinii persentii 60 qaba. Soybiin jechuudha. Faayibarii immoo persentii 6 qaba. Birriin isaa immoo birrii 90dha. Maal jedhe gaamanni? Total protein kan jiru yookiin at least 30% protein special feed keessatti argamu qaba. Akkasumas at most 4% fiber immoo nyaaticha keessatti argamu qaba. Kanaaf at least isheen jettu kuni asitti mallattoo agarsiisti greater than or equal to nutti agarsiisti. Kanaaf greater than or equal to 30% taasisti. Kun immoo less than or equal to nutti agarsiisa at most yoo baay'ate jechuudha 4% jechuudha. Kana qabna. Kana gara kamitti deebisna? Gara constraintii fi gara objective function deebisuudha. Kan akka inni guddatu kan akka inni xinnaatu nu gaafate costiidha. Costii jechuun piraayizii jechuudha. Kanaaf warreen kana lamantu objective function keenya nu ta'a jechuudha. Asirraa gaafa constraintii keenya baafannu maal goona?
al tokko kan pirootiiniitiif al tokko kan faayiberiitiif baafna. Kana jechuun 10x plus 16y greater than or equal to 30 times x plus y. X plus y sabiidha jedhee maaliifi total protein kan argamu x plus y kanarraati. Kani x keessa jiruu fi kan y keessa jiruudha jechuudha. Akkasuma kani fiberii bukkee gaafa dhuftanii 2x plus 6y less than or equal to 4 times x plus y. Kana jettu objective function keessa bukkee gaafa dhuftan tokkoon asitti kan solve goonee dabalu maal ta'a kun 10x plus 16y greater than or equal to 13x plus 13y. Asirraa termii wal fakkaataa walitti dabarsinuuti yookiin kana guutummaatti gara kanatti yoo dabarsine maal ta'a kun minus 20x plus 13y greater than or equal to 0. Akkasuma kan isa kanaa immoo gaafa solvii goonu maal ta'a kun immoo gaafa gama lachuu kudhanii firru minus 2x plus 3y greater than or equal to 0 kan jedhu argattu. Kanarraa ka'uudhaani isa kanaaf immoo gaafa solvii goonu maal ta'a kun immoo 2x plus 6y less than or equal to 4x plus 4y. Kanarraa minus 2x plus 2y less than or equal to 0 jettu jechuudha. Kana qabna. Kanaaf constraintiin keenya kamiin nuu ta'a jechuudha. Warreen kana lamaan nuu ta'a. Inni minus 2x plus 3y greater than or equal to 0 fi minus 2x plus 2y less than or equal to 0 kan jettu kana nuu ta'a jechuudha. Akkasuma x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 kan jettu kuni maal nuu taati constraintii keenya nuu taati. Erga constraintii keenya akkasitiin argannee booddee maal barbaaduudha? Objective function barbaadudha. Objective function keenya immoo z is equals to kanarraa arganna 13 times x 13x plus akkasuma 19 times y 19y. Kuni objective function keenya isii minimumii gatii isanitti qannasu barbaadudha jechuudha. Asirraa kaatanii maal barbaaddu? Akkuma kanaan dura isin kaasee ture kan isin barbaaddan maalidha? Giraafiidha jechuudha. Giraafii dura garuu wanti isin barbaaduu qabdan tokko jira. Innis x interceptiif y interceptiidha. X interceptiif y interceptii keessan karaa salphaa haala kanaan argachuu dandeessu. Innis maal gootu? Giraafii kaafattu. Haala kanaan diyaagiraamii kaastu. Diyaagiraamii kana akkuma bakka sadiitti qooddu. As keessatti y interceptii, as keessatti immoo x interceptii barreeffattu. Kana booddee objectii qabdanii yookiin faakshinii qabdanii immoo as keessatti barreeffattu. Faakshinii meeqa jira as keessaa? Faakshinii lamatu jira. Faakshinii kanaan a jettanii moggaastu, kanaan immoo b jettanii moggaastu. Asitti a2, asitti immoo b jettu jechuudha. Kun a dha, kun immoo b dha. Kana booddee faakshinii a keessanii fi yeroo y interceptii barbaaddanii gatii x keessanii 0 gootu. Kanaaf paartiin kun 0 ta'a jechuudha. Asirraa minus plus 3y greater than or equal to 0 kan jedhu kan argattu. Asirraa y greater than or equal to 0 y is equal to 0. Kanaaf asitti 0,0 x interceptii gaafa barbaaddan asitti 0,0 argattu. Faakshinii isa kanaafis 0,0 dha. Isa kanaafis 0,0 argattu jechuudha. Kana booddee maal gootu? Diyaagiraamii kaasu. Erga kan argattanii booddee diyaagiraamii isin kaastanii akkuma kanaan dura isinii kaasee paartii 2 keessatti sirriitti ilaalleerra. Diyaagiraamii gaafa kaastanii isteeppii tokko tokkoon isinitti agarsiiseera jechuudha. Isteeppii sana keessa dabartanii gaafa hojjettanii diyaagiraamiin keessan kana fakkaatti. Diyaagiraamiin keessan kana fakkaatti jechuudha. Kuni y is equals to isa kanadha jechuudha. Kanaaf gaafa solvii gootan isa kanaafi
minus 2x plus 3y greater than or equal to 0 jedhe y dhaaf gaafa solve godhu y greater than or equal to 3 over 2 over 3 x ta'a jechuudha. Kanaaf faakshinii keessan kun isa kanaaf. Inni lammataa immoo isa kanadha. Isa kanadha. Kana booddee isa kanas argachuudhaaf maal gootu? Isa kana argachuudhaaf maal gootu? Akkuma ammaa kana diyaagiraamii kaastu haala kanaan argattu. Garuu faakshinii hafe tokko jira. Inni itoo hin barreessin hafe y is equal to kana kan jirudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Maal jedha? At least 800 kiloogiraamii naan jechaa jira. Yoo xiqqaate kiloogiraama 800 ta'uu qaba. Kana jechuun x plus y greater than or equal to 800 kan jedhu constraint keenya keessaa kana fedha jechuudha kun. Kana booddee kanatti dabaltu constraint keenya irraa asirraa y is equals to 800 minus x kan jettu kun asirraa dhufte. Ishee kanaaf immoo haala kanaan asitti egaa isin jettanitti dabaltanii kanaaf x interceptiif y interceptii barbaaddu. Irratti kanatti x interceptiin keessan y interceptiin keessan 0,800 ta'a akkasuma 800 0 ta'a jechuudha. Kana booddee haala kanaan diyaagiraamii isaa gaafa kaastanii haala kanaan isin inni ijoon garuu kana duwwaa kaasuu keessan miti. Erga kana kaastanii booddee pooyintoota kana argachuudha jechuudha. Pooyintii kana 400,400 akkasumas 480, 320 kan jettu kana argachuudha jechuudha. Kana booddee erga kana argattanii intersection point keessan yookiin corner point keessan erga argattanii fiddanii maal keessa buustu? Akkuma paartii darbe keessatti wajjin ilaalle z is equal to ishee jettu keessa buustu. Z is equal to 30x plus 19y dha. Kana booddee iddoo z keessanii gaafa buustan iddoo kana al tokko kan isa kanaa buustu. 3 times 400 plus 9 times 400 asirraa meeqa argattu? 4,048,000 argattu. Kan argattu itti dhuftanii zedii keessan immoo kun at 4,000 gaafa kanaaf kan akka buustan z is equal to 13 times itti dhuftanii 480 eda'uu 90 baay'isuu 320 kanarraa immoo meeqa argattu? 40,000. Kanaaf kan inni itti nu gaafate minimamiidha. Minimamiidha sababii nu gaafateef haala kanaan minimamii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Kuni deebii salphaa gaaffii gabaabaati jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeessu. Kanaaf minimamiin keenya bakka inni itti argamu 480,300 kanarratti jechuudha. Kuni gatii maalii keenya? Gatii kornii keenyaati. Kornii keenya kun immoo biinii keenya jechuudha. Yoo kanaan bitee jara kana haala kanaan kompoonentii isaa yoo bitee World Food Programming gadi salphaadhaan argachuu danda'a jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu exercise 1dha. Assume that there are two products, cereal and milk, for breakfast, and assume that a person must consume at least 60 units of iron and 70 units of protein to stay alive. Assume that 1 unit of cereal costs were 120 and contains 30 units of iron and 5 units of protein, and 1 unit of milk costs were 30 and contain 50 units of iron and 10 units of protein. Find the cheapest diet which will stay the minimum daily requirement. Maalum jedhee product lama jira. Inni tokko siiriyaalee lama, inni kan biraan immoo milkiidha. Breakfastiidhaaf barbaadame. Personiin kun yoo xiqqaate guyyaatti 60 kiloogiraamii yookiin 60 yuunitii aayiranii irraa 70 yuunitii pirootinii irraa nyaachuu qaba lubbuun jiraachuuf. Akkasuma assume that unit siiriyaaliin tokko birrii 20 akkasuma kontentii inni of keessatti qabatu immoo aayiranii 30 pirootinii 5 akkasuma 1 unit of milkiin immoo birrii 30dha. Aayiranii 15 of keessaa qaba, pirootinii 10 of keessatti qabatee jira. Birrii salphaan yookiin birrii gadi bu'aan ittiin bitatu meeqadha jedhee nu gaafate.
Kan akkuma nammas ni kaase teebilii kaafattu. Jalqaba irratti haala kanaan teebilii kaafanna jechuudha. Steeppiin keenya jalqaba haala kanaan teebilii kaasudha. Erga teebilii kaasnee yuunitii lama qabna. Siiriyaaliidhaaf milkii. Siiriyaaliidhaaf x bakka buufnu. Isa kanaaniif immoo y bakka buusu. Itti fufnee kan nuti goonu kompoonentii keenya kompoonentii nuti qabnu pirootiinii aayiranii pirootiinii fi birrii qabna jechuudha. Birrii dhibbaa qabna. Kana booddee birriin keenya as piraayizii ta'u iddoon kun pirootiinii iddoo kana ta'u iddoon kun immoo maal ta'u aayiranii ta'u. Erga aayiranii ta'e aayiranii tootaalii jennaan xiqqaate sababii jedhuuf greater than or equal to 16 jenna. Isa kana immoo greater than or equal to 17 jenna. Lubbuudhaan jiraachuuf namichi pirootiinii yoo xiqqaate guyyaatti 70 nyaachuu qaba. Akkasuma piraayizii immoo kenneera. Inni kun 120dha. Inni kun immoo birrii meeqadha? 30 birrii 30dha. Kanaaf aayiranii meeqa of keessatti qabachuu qaba kun 30 akkasuma pirootiinii 5. Inni kun immoo 15 akkasuma 10. Erga akkasitti barreeffamee booddee maal gootu isteeppii silaati kan isin hordoftan. Kan guddatu yookiin kan xiqqaatu paartii kanadha. Kanaaf warreen kun immoo konistiriintii isaati. 13x plus 5x ifama asitti plus 15y greater than or equal to 16 akkasuma 5x plus 10y greater than or equal to 17 x greater than 0 y greater than 0 kana qabna. Erga kana jennee booddee kun konistiriintii keenyadha. Konistiriintii erga argannee booddee maal goona? Konistiriintii erga argannee booddee amma objective function keenya argachuudha. Z is equals to 120x plus 13y kan jettu kuni objective function keenya. Itti fuftanii maal barbaaddu? Itti fuftanii kan isin barbaaddanii x interceptiif y interceptiidha. Haala kanaan erga qoddatanii kun y interceptii kun immoo x interceptii. Asirraa kaatanii haala kanaan bakka sadiitti qoddattu. Haala kanaan objektiin keessan lama yoo bakka lamatti qoddatan isin gahaa jechuudha. Kana booddee objektii keessan isa kanaan a yoo jettanii isa kanaan immoo b jettu. Isa as keessatti b. Kana booddee iddoo a geessanii amma maal barbaaddu? X interceptiif y interceptiidha. Isa jalqabaatiif y interceptii gaafa barbaadnu iddoo x 0 bakka buufna. Kanaaf 15y greater than or equal to 16 over 15 kanarraa ka'uudhaan kan kanaan baddi y greater than or equal to 4 arganna. Kanaaf asitti 0,4 arganna jechuudha. Itti fufnee x interceptii isa kanaaf gaafa barbaadnu iddoo y 0 bakka buusudha. 13x greater than or equal to 16 asirraa x greater than or equal to 2 kana booddee 2,0 bidhaaf gaafa barbaadnu biin immoo isa kanadha. Y interceptii isaa gaafa barbaadnu iddoo x 0 bakka buusudha. Kanaaf y keenya greater than or equal to 7 arganna. Kanaaf 0,7. Itti fufnee x interceptii bidhaaf gaafa barbaadnu iddoo y keenya 0 bakka buufna. Kana jechuun 5x greater than or equal to 17 over 5 over 5. Kana booddee x is equals to greater than or equal to 14. Kana booddee 14,0 jennee haala kanaan bakka buusna. Itti fufnee kan nuti goonu diyaagiraamii kaasudha. Diyaagiraamii gaafa kaafnu kuni y aksiidha. Kun immoo x aksiidha. Inni jalqabaa poointii kanadha. 0,4 4 keenya seenatee itti fufnee x interceptii 0,2 kun immoo 2 keenya immoo seenatee. Kana booddee kana immoo haala kanaan wal qabsiisna. Haala kanaan erga wal qabsiisnee kan nuti dibnu immoo
paartii kamidha greater than isaa jedhuuf upper side isaa haala kanaan upper side isaa dibna jechuudha. Itti fufnee kan nuti hojjennuuf bidhaaf immoo 0,7 iddoon kun 7 yoo ta'e akkasuma inni kan biraan 14,0 iddoo kana yoo ta'e 14 dha kun yoo ta'e kana booddee paartiin nuti kaasnuu fi haala kanaan taate kana taate kanaan maal jenna she y is equals to 16 minus 13x over 15 jechuudha. Isa kanaaf immoo y is equals to 17 minus 5x over 10 jennee kaa'uu dandeenya. Erga kana jennee kan nuti dibnuuf upper side isa kanaaf jechuudha. Lamma isaanii greater than isaa yoo ta'an isa kanaafis upper side dibna. Kanaaf intersection point isaanii paartii kamiin ta'a? Intersection point isaanii paartii kana ta'a jechuudha. Paartii kana walii ta'a. Paartii kana walii erga argannee booddee kan nuti irratti argannu tokkoffaan pointii kanadha. Pointii 0,7 asii immoo pointii kana 14,0 kan jedhudha. Pointii kana lamman irratti maal barbaanna? Iddoo zedii keenya bakka buufnee arganna jechuudha. Gaafa zedii keessa bakka buufnu isa jalqabaa kana bakka buufnu. Iddoo x kana 0 bakka buufnee iddoo y immoo 7 gaafa bakka buufnu meeqa arganna? Gatii zedii keenya 210 arganna. Itti fufnee 14,0 gaafa bakka buufnu 12 120 baay'isuu 14 eda'uu 30 baay'isuu 0 ta'e jechuudha. Kana booddee kanaaf kana gaafa waliin baay'isnu kan isin argattanii is equals to 1680 argattu jechuudha. Haala kanaan argattu kan inni nu gaafate minimamiidha. Kanaaf minimamii keenya kan nuti argannu 0,7 irratti jechuudha. Innis 210 kan ta'edha. Haala kanaan deebisuu dandeessu jechuudha. Gaaffii baay'ee salphaadha. Haala kanaan hojjetama. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu gaaffii lammaffaan maal jedha? A dietitian has to develop a special diet using 2 foods, M&M. Each packet of food M&M contain. Inni kunis isteepii mammaa fayyadamtanii hojjettu gaaffii baay'ee salphaadha. Kanas ofii keessanii hojjettu jechuudha. Mdhaa fi M jira. M fenniin kun immoo kontentii garaagaraa kan keessatti qabatanidha. Kontentii 3 of keessatti qabatu. Kontentii 4 of keessatti qabatu. Kana isiniif hojjedhu gabaabsee isiniif hojjedhu. Maal jedhaa? Kontentii M fennii jira. M fennii keenya maaliin bakka buusnu? Akkuma isaa ammas diyaagiraamii kana gaafanna. X kun y. Asirraa ka'uutiin kontentii gurguddoo 4 qabna. Haala kanaan qooddanna. Kontentiin keenya jalqabaa maalidha? Kaalshiyeemiidha. Kanaaf kaalshiyeemii as keessatti. Itti fufnee ayiriniidha. Ayiriniin as keessatti. Itti fufnee kolesterooliidha. CL'dhaan bakka buufnu CH'dhaan. Inni kan biraan vaayitaaminiidha. Vaayitaaminiin haala kanaan bakka buufnu vaayitaamin E'dha. Itti fufee maal jira? Each packet the same quantity of food N contain 5 units. Haala kanaan nu kenna. Amma gaa X'dhaaf yookiin M'dhaaf kan barbaachisu kan inni nu kenne 50 unitii kaalshiyeemii 50 unit akkasumas ayirinii 6 kolesteroolii 7 akkasumas vaayitaaminii 9. Y'dhaaf immoo yookiin immoo N'dhaaf kan kenne 5 unitii kaalshiyeemii 22 unitii ayirinii 4 unitii kolesteroolii 3 vaayitaaminii E'dha. Maal jedhe egaa? The diet require at least 245 units of calcium. Calcium kan inni barbaadu guutummaan isaa at least sababii jedheef greater than or equal to 245 akkasuma iron immoo meeqa barbaade? At least 460. Cholesterolii at most kan jettu kun jirti less than or equal to 300 unit. Kan vaayitaaminii nuun kennine
maal jedha? How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? Paaketiin kun yoo hammam of keessatti qabatetu gatii vaayitaaminiin kun yookiin hammam vaayitaaminiin kun hammam taanichi keessatti argamu gadi buusuu danda'a jedhee nu gaafachaa jira. Akkasumas maal jedhee what is the minimum amount of vitamin A jedhe. Haala kanaan nu gaafata. Kan inni nu gaafate isatti kanadha jechuudha. Kana minimizii maksimaayizii gochuudha. Kanaaf kuni objective function keenya nu taati warreen kan constraint jechuudha. Asirraa ka'uudhaan constraint gaafannu x 15 x plus 5 y kanaaf kana jechuudha. Meeqa ta'uu qaba? Greater than or equal to 245. Akkasuma 6x plus 22y greater than or equal to 416. Inni kan biraanii isa kanadhaanii 7x plus 4y less than or equal to 300 kan jedhamu. Itti uftanii x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Kana jechuudha. Kuni constraintii qabdanidha. Constraintii erga argattanii maal gochuudha? Objective function. Objective function keessan immoo 9x plus 3y kan jettu kanatu taate jechuudha. Erga objective function keessan argattanii itti uftanii maal gochuudha? Haala kanaan teebilii kaafachuudha jechuudha. Teebilii erga kaafatanii x y interceptii x interceptii function isa kanaan function a function isa kanaan function b function isa kanaan function c erga jettanii booddee as keessatti a as keessatti b as keessatti c a kanaa fi yeroo y interceptii barbaadan iddoo x kan keessanii 0 bakka buustu asirraa ni argattu 5y greater than or equal to 245 over 5 over 5 kan isin argattanii 0.45 kan jedhudha. Akkasuma x interceptii keessan immoo gaafa barbaadan iddoo y kana 0 bakka buustu kana jechuun 15x greater than or equal to 245 over 15 over 15 x in keessan asirraa greater than or equal to kana 16 point something argatu jechuudha. Kana 16 point something, 0 kanaaf 16 wanti inni qabatanii function b dhaaf immoo haala kanaan barbaadu jechuudha. Akkuma kanatti dhuftanii gaafa barbaadan meeqa argattu? Isa kanaaf 0 isa kanaaf 0.20 point something dha 20 wantu isa kanaaf immoo x intercepting isaa immoo 7.6.0 jedhu jechuudha. C dhaaf gaafa barbaadan immoo kana 75 0.75 isa kana immoo meeqa argattu? Kana immoo kan isin argattanii 42 point something point 8 argattu 0 jechuudha. Kana gara maalitti deebisuudha? Gara diyaagiraamitti haala kanaan diyaagiraamitti deebisuudha. Tokkoon isaaniitiif intersection isaanii irratti pointi kaasanii achirraa haaluma kanaan dura isinitti agarsiisan solvii gochuudhaan gaaffii baay'ee salphaadha jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu manufacturing problemii kan jedhu application lammaffaadha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Manufacturing problemii irratti immoo maalidha? Fakkeenyaaf kaampaanii tokko jira inni ta'e kaampaaniin kun oomisha garaagaraati kan inni oomishu. Fakkeenyaaf jaakeettii oomishuu danda'a, shooyisii oomishuu danda'a, wantoota baay'ee oomishuu danda'a jechuudha. Asirraa fakkeenyaaf gaafa jaakeettii kana oomishu kontentii qaba. Kontentii irraa oomishuu qaba. Humna namaa fayyadamuu qaba. Maashinii fayyadamuu qaba. Kan hundumaa ilaalcha keessa galchuudhaani jaakeettii oomishame tokkorraa kaampaaniin tokko bu'aa akkamii argachuu akka qabu murteeffata jechuudha. Bu'aan isaa kun yoo xiqqoodha ta'ee kontentii isaa kana humna namaa fayyadamuu fi akkasumas maashinii itti fayyadamu kanarraa amma ta'e qannasee maal dabala? Piroofiitii isaa yookiin galii isaa dabalata jechuudha. Kanaan egaa manufacturing problemii jennee kan to'annu isa kanadha. Fakkeenyaan gaafa wajjin ilaallu kanas a furniture company makes two model A and B of office furniture.
Each piece of model A requires 9 labor hour of fabricating and 1 labor hour of finishing. Each piece of model B requires 12 labor hour for fabricating and 3 labor hour for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. The company makes profit per 8,000 on each piece of model A and per 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? Asirratti isteepii mammaa fayyadamtanii jiru jettanii isteepii tokkoffaanii kan isin gootanii haala kana diyaagiraamii kaafachuudha. Erga diyaagiraamii kaafattanii haala kanaan kana booddee maal jedha farniicharii kaampaanii tokko jira. Innis moodela A fi moodela B farniichar godha yookiin hojjetee moodel A kanaa fi X jennu moodel B dhaaf immoo Y jennu. Kana booddee moodel Anis moodel Bnis kontentii mataa isaanii qabu. Kanarraa ka'uudhaan moodel A kun faabrikeet ta'uudhaaf sa'aatii 9 barbaada. Finishingiin isaa immoo sa'aatii meeqa barbaada? Sa'aatii 1 barbaada. Kanaaf faabrikeetingii yoo isa jennu asitti immoo finishingii taayimii jenna. Asitti immoo piraayizii isaa jenna. Faabrikeetingii taayimii isaa maal barbaada? 12 haawariidha. Kan isa kanaa jechuudha. Akkasumas ifamas keessatti 9 haawariidha. 9 haawariidha. Kan isa kana 12 haawariidha. Finishingiidhaaf inni kun 1 haawarii barbaada. Inni kun immoo 3 haawarii barbaada. Piraayiziin kan isa kanaa 8,000dha. Kan isa kanaa 12,000dha. Kana qabna. The company how many pieces of the model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit. Maximum profit argachuudhaaf model A fi model B ammamtu oomishamuu qaba jedhee nu gaafachaa jira. Kanaaf kunis constraintidhaaf maal nu gaafachaa jira? Objective function. Asirraa ka'uudhaan maali kan nuti barbaadnu? Objective functionidhaa fi constraintii keenya. Akkuma kanaan dura isin kaasee constraintii keenya kan nuti godhannu akkaataa kanaan dura. Isa dura garuu maximum fabricationii fi finishingii beekuu qabna. Fabricating kan nuti goonu 180 yoo guddate maal jedha? Maximum labor hours available 180. Kana jechuun less than or equal to 180 jechuudha. Akkasuma finishingii isaa immoo 13 kunis yoo guddateedha. Kanaaf haala kana qabna jechuudha. Kana booddee gara constraintiitti gaafa deebi'u 9x plus 12y kan isa kanaa less than or equal to 180. Kan isa kana x plus 3y less than or equal to 13. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Kun constraintii keenya. Objective function keenya z is equal to 8,000 x plus 120,000 y kan jettu kana taati. Asirraa ka'uudhaan isteepiin sila sanittamaa ture maal gootu? X interceptiif y interceptii. Haala kanaan x interceptii keessaniif y interceptii keessan. Y intercept x intercept. Asirraa ka'uudhaan haala kanaan. Kana booddee yeroo itti isa kanaan objektii kanaan A, objektii kanaan immoo B. A, B jettu asitti dhuftanii y interceptii gaafa barbaadan iddoo x 0 bakka buustu. Asirraa erga argattanii booddee gara maalitti dabartu? Gara faakshinicha giraafii isaa kaasutti dabartu. Giraafii sanarraa erga intersection point argattanii yookiin corner point yookiin vertex erga argattanii fiddanii objective function kana keessa buustu. Objective function kana keessa buustanii deebii sirrii argatu jechuudha. Isa kamtu maximumidha, isa kamtu minimumidha. Kitaabarraa sababii hojjetamee jiruuf gaaffii kana ofii keessanii itti xumurtu jechuudha. Giraafii isaa gaafa hojjetan kana fakkaata. Haala kanaan fakkaata jechuudha. Intersection isin barbaadanii isatti kanadha. See kana argachuudhaaf egaa see kana argachuudhaaf akkuma kanaan dura isin kaasee paartii kanaa fi
paartii kana keessatti wal quunnamsiisan paartii kana jechuudha. Kanas yidhaaf solvii goonu. Asirraa gaafa yidhaaf solvii goonu 3y is equal to 13 minus x over 3 over 3. Kanaaf asirraa y is equal to 10 minus x over 3. Asirraa immoo yidhaaf gaafa solvii gootan 12y is equal to 180 minus 9x over 12 over 12. Asirraa y keessan is equal to 180 minus 9x over 12 kan jettu kana taati. Warreen kanaa fi warreen kana wal qixxeessitu. Kana jechuun 180 minus 9x over 12 is equal to 13 minus x over 3 kan jettu kana taati. Kana booddee kiriis kiroosii gaafa baay'istanii kana kanaan gaafa baay'istan maal ta'a kun 180 minus 9x times 3 is equal to 13 minus x times 12 kan jettu kana taati. Lakkoofsa kana lamaan gaafa waliin baay'istanii x dhaaf solvii gootan x keessanii 12 argattu. Gatii x keessan argattan kana immoo dhuftanii gatii y isa kana keessa buustu. Y is equal to 180 minus 9x over 12 kan jedhu kana keessa iddoo x keessanii kanaa buustu. Iddoo x keessanii gaafa buustanii gatii y keessanii meeqa argattu? 6 argattu. Kana booddee poointii isa kana argattu jechuudha. Poointii kana argattanii booddee kuni konstireetii keessan vertexii keessan isa tokkodha. Vertexii keessan poointii kana irratti qabdu, poointii kana irratti qabdu, kunuunsa kana jechuudha. Poointii kana irratti qabdu, poointii kana irrattis qabdu 0,0, 20,0, 12,6 fi 0,10 kan jedhu kana qabdu. Erga isa kana argattanii tokko tokkoontu eessa keessa buustu? Z keessa buustu. Z keessa fi Z keessa buustu jechuudha. Tartiiba isaati. Kana booddee lafatti maaksimamii argattan maaksimamii jettu, lafatti minimamii argattan minimamii jettanii keessu jechuudha. Inni kan biraanii egzaampilii kana jira. Egzaampiliin kun kitaaba keessan irraa sirriitti solvii ta'ee waan jiruuf ofii keessanii hojjettu itti fufee fakkeenya kana gaafa hojjettan egaa gaafiinsaa yaa'u salphaadha. Kitaaba keessan irra bal'inaan jira waan ta'eef garuu giraafiisaa gaafa kaastanii kana fakkaata. Poointoota kana argattanii poointoota argattan kana immoo eessa keessa buustu? Akkuma ammas ni kaasaa ture zedii keessa buustu. Zedii keessa buustu. Zediin keessan immoo bakka inni maaksimamii dhufetti maaksimamii jettu, bakka inni minimamii dhufetti minimamii jettanii haala kanaan itti baasu. Itti fufnee exersaayisii kana wajjin hojjenna. Maal jedha? Assume that in the context of a production problem that there are two products, P1 and P2, which are manufactured on 3 machines, M1, M2, and M3. Each product has to be processed in each of 3 machines, but the order in which the products are processed on the machine is assumed to immaterial. The two products are sold for the fixed unit price 12 per 27 per respectively, while the capacity of the 3 machines are 15, 14 and 12 hours per day respectively. Assume now that it takes 9 minutes to proceed 1 unit of P on M1, 6 minutes to proceed on unit of P1 and M2, 10 minutes to proceed 1 unit of P1 on M3. The corresponding data for P2, 12, 14 and 18. Finally, it is required that at least 70 product units are made and sold. Formulate the production problem and determine the optimal solution. Kana jechuudhaaf bifa gabaabaa tokkoon isinitti agarsiisa. Ammasii kan isin gootan maalidha? P1 dhaaf P2tiif gatii X fi gatii Y keessan godhachuudha. Kanaa kaasanii M1, M2 fi M3 kontentii keessan godhachuudha. Itti fuftanii wantoota barbaachisaa barreessuudha jechuudha. Kanas gaafa hojjettanii teebilii kaafattu. Teebilii erga kaafattanii haala kanaan teebilii kana kaafattu. Teebilii kana gaafa kaafatu kun X kun Y. Kana booddee kontentii isaanii haala kanaan bakka sadiitti qoonna. Kun kontentii afur isaa qabu bakka afur goona. Kun M1 dha, M2 dha, M3 dha. Inni kan biraan
piroofitii isaaniiti jechuudha. Piroofitii kan isaanii jechuudha yookiin piraayisii isaanii. Erga akkasitiin baaftanii amma gaa emmi waniinii yookiin piroodaaktii waniinii maashin emmi wanii keessaa daqiiqaa 9 tura. Maashin emmi 2 keessaa daqiiqaa meeqa tura? Daqiiqaa meeqa tura? 9 minutes 5 minutes 6 yuunitii tura jechuudha. 6 yuunitii. Isa kana keessa immoo daqiiqaa meeqa tura? 10 yuunitii tura jechuudha. Isa lammaffaatiif immoo daqiiqaa meeqa tura? Asii 12dha. As keessa 12 tura. As keessa 14 tura. As keessa immoo 18 tura jechuudha. Maashinii tokkoffaa, maashinii lammaffaa, maashinii sadaffaa keessa haala kanaan tura. Piraayiziin kan isa kanaa meeqadha? 12dha. Kan isa kanaa immoo 27dha. Maashiniin emmi waniin immoo emmi waniin guyyaatti hammam hojjechuu danda'a? Guyyaatti hammam hojjechuu danda'a? 15 haawarii 15 hojjetu. Haawarii 15 jechuun immoo meeqa jechuudha? 15 haawarii jechuun times 16 gootu. Kan meeqa argattu? 900 argattu. Emmi tuun keessan immoo hammam tura yookiin guyyaatti hammam hojjechuu danda'a? Sa'aatii 14 hojjetu. 14 baay'isuu 60. Gara maalitti deebisaa jirra? Gara miniitiitti deebisaa jirra. Kun immoo 840 argattu. Emmi siriin keessan immoo sa'aatii 12 tura. 12 baay'isuu 60. Kan immoo 720 nu dhufa jechuudha. Erga akkasiin argattanii booddee gara maalitti deebisuudha? Gara konistiriintiitti deebisuudha. Konistiriintiin gara maalitti deebisuudha? Gara objektiif firaakshini keenya. Asirraa ka'uudhaanii 9x plus 12y less than or equal to 900. Akkasuma 6x plus 12y 40y 14y less than or equal to 840. Akkasuma itti fufee 10x plus 18y less than or equal to 720 kan jettu kana taati. Itti fuftanii x greater than 0 y greater than or equal to 0 kan jettudha. Kun konistiriintii keessan. Konistiriintii keessan erga baafattanii z keessan baafachuudha. Z keessan immoo warreen kana qaban 12x plus 27y here. Erga kan arganne amma maal barbaadu? X interceptiif y interceptii. Haala kanaan x interceptiif y interceptii haala kanaan jechuudha. Erga akkasitiin barbaadanii booddee maal gootu? Giraafii kaastu. Giraafii erga kaastanii intersection pointii gaafattu haala kanaan hojjetu jechuudha. Inni guddaan asirratti kan isin qabachuu qabdanii isa kamidha? Akkamittiin akka konistiriintii baafattanidha. Konistiriintii fi objektiif firaakshini keessan akkamittiin akka baafattanidha jechuudha. Qabxii ijoon as keessatti ilaaluu qabdan. Inni sadaffaanii allocation moodeliidha. Allocation modelii jechuun immoo akkamittiintu wanta tokko argachuudha. Fakkeenyaaf tiraanspoorteeshinii isa ta'u, wanta tokko bittanis isa ta'u, waama barbaadan tokko inni bittanii wanti sun kwaalitii qabaate piraayiziin isaa immoo akkamittiin xiqqaata yookiin wanta tokko argadhee gatiin isaa akkamitti xiqqaata, wanti sun immoo akkamittiin kwaalitii qabaata kan inni of keessatti qabatee jiru jechuudha. Piraayizii isaa akkamittiin xiqqaata, akkasumas kontentiin sun immoo akkamittiin kwaalitii naataadha. Kanas exampleedhaan gaafa hojii ilaallu, a patient in hospital is required to have at least 84 units of drug A and 120 units of drug B each day. Dhukkubsataan tokko hospitaala keessatti yoo xiqqaate qoricha gosa A yoo xiqqaate 84 yuunitii fudhachuu qaba. 120 yuunitii drug B fudhachuu qaba. Each gram of substance M contain 10 unit of drug and a unit of drug B. Amma gaa asitti bifa salphaa tokkoon isin ibsu. Mee kana istirii isaa afaan Oromootiin isin hiiku. Dhukkubsataa tokko hospitaala keessa jira. Dhukkubsataan kun qoricha liqimsuu keessaa yookiin qoricha fudhatu keessaa qoricha gaafa fudhatu diraagiidhaa fi diraag B fudhata yookiin qoricha Eedhaaf qoricha B fudhata. Qoricha E kan immoo guyyaatti kan inni fudhachuu qabu ija 84, inni kun immoo ija 120. Akkasuma qoricha kana immoo bifa akkamiitiin fudhata?
waatti dabalamee kennamaaf. Fakkeenyaaf m'itti dabalamee jennu m kana akka nyaataatti hin fudhatanii inni kan biraan immoo maalitti dabalameef n'itti dabalameef jennu inni immoo akka bishaanitti hin fudhatanii m'iin maal of keessaa qaba diraagees of keessaa qaba akkasumas diraag biis of keessaa qaba akkasuma n'iinis maal of keessaa qaba diraag of keessaa qaba diraag b of keessaa qaba jechuudha. Kun bishaanitti nam'ee kennameefi kun immoo minaalitti dabalamee kennameef jennu. Yeroo minaalitti dabalanii isa kana persentii meeqatti dabalanii yookiin ija meeqatti dabalanii t unit of diraagee as keessaa diraagee t unit jira diraag b immoo ammamtu jira 8 unit jira. Isa kana keessa immoo 2 unit of diraag a jira akkasumas 4 unit of drag A jira drag B jira. Kana booddee suppose both substance M and N contain undesirable drugs. Nyaati kuniif bishaan kun immoo uumamaanii maal of keessaa qabu qoricha gosa isaa kan namichi sun fudhachuu hin qabne drug C kan jedhamu of keessaa qabu. Drug C kan jedhamu of keessaa qabu. Drug C kun immoo M keessatti hammamiin argama? As keessatti 1 unit qaba. As keessatti immoo 3 unit qaba. How many gram of each substance M and N should be mixed to meet the minimum daily requirement and at the same time minimize the intake drugs? Amma gaamaan nu gaafati namichi kuni guyyaatti amma jedhame kana ammarraa barbaadamu kana argachuudhaaf diraagii kana amman fudhachuu qaba. Diraag B kanas amman fudhachuu qaba yookiin M kanaa fi N kanaan amman fudhachuu qaba kan jedhudha. Yaadi isaanii jiru. Haala kanaan nu gaafate. Kana deebisuudhaaf maal goona? Kana deebisuudhaaf maal goona? Teebilii kaafanna jechuudha. Teebilii haala kanaan kaafanna. Teebilii kana immoo gaafa gaafannu akkuma silaa maal goona? Haala kanaan sararra jechuudha. Haala kanaan sararra. Erga sararree booddee tokko tokko kontentii isaanii barreeffannaa konistiriintii adda baafna. Amma m fanniidhaan x'iif y inni jenne asirraa kontentiin keenya immoo diraag a fi diraag b dha jechuudha. Akkasumas diraag c of keessatti qabatee jira. Kana booddee diraageenii m keessatti meeqaan argama? 10 argama. B'n immoo meeqaan keessatti argama? 8. Isa kana keessatti immoo 3 dha. Kana booddee y'in keenya immoo 2 4 1. Erga akkasitiin bakka buufannee booddee gara maalitti gara konistiriintii keenya sirraa gaafa barbaannu maal goona? 10x plus 2y. Diraagiin kun immoo hammam ta'uu qaba? Hammam ta'uu qaba guyyaatti? At least 84 unit ni jechaadha. At least sab jedhuuf greater than or equal to 84 unit jenna. Akkasumas kan diraag 8 kun diraag b dhaaf immoo gaafa barreessinu maal ta'an immoo 8x plus 4y greater than or equal to 120 akkasitiin barreessina. Kan akka inni xiqqaatu nu gaafatanii warreen kana lamanidha. Kana booddee asirraa z is equals to 3x plus y kan jettu kana taati. Kuni maal keenya jechuudha? Objective function keenya. Kun lamaan constraint keenya. Asirraa ka'uudhaani x keenya greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 kan jettu kunis keessatti argama. Kana booddee hunduma isaa gaafa ta'utan giraafiin keessan kana fakkaatti. Giraafii keessan erga kaastanii poointii kana argachuudha inni guddaan poointii kana argachuudha. Poointiin kuni sheedii gaafa godhan yookiin kun fiisii gurri janii keessan iddootti kanadha. Poointii kana erga argattanii tokko tokkoon isaanii iddootti kana erga argattanii zeedii keessa bakka buusu. Zeedii keessa gaafa bakka buusan bakka inni maaksimaamiitti dhufe bakka inni miinimamiitti dhufe adda baastanii himtu jechuudha. Kun exersaayisii kitaaba keessan irra jirudha. Tokko tokko hojiin hojjenna maal jedhu. One of the Ethiopian airplane can carry a maximum of 320 passengers.
Itoophiyaan Airlines tokko yeroo deemti amma paasenjarii yoo guddate 320 qabachuu danda'a. A profit of the 715 bill made on each business class ticket and profit 450 made in each economical ticket. Maalum jechaa jira namni tokko tikeetii kan business classii yookiin VIP inni kutate 750 kaffala, yoo economic classii kutate immoo 450 kaffala. The airline reserve at least 20 seats for the business class. Airline kun immoo yoo xiqqaate teessuma 20 ol qaba eenyuutii fi business classiitiif. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the business class. Garuu moo ta'u malee dachaa afurii kanii business classii yookiin maaliin deemuu jaallatu paasenjeroonni economic classiidhaan deemuu jaallatu. Determine how many tickets of which type must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? Erga X keessanii bizinesii godhattanii Y keessan immoo ikonoomikii godhattanii booddee maal godhu maaksimamii kan inni baachuu danda'u 320. Kana jechuun X plus Y bizinesii fi ikoonomikaa walitti dabalame less than or equal to 320 ta'uu qaba jechuudha. Teessuma inni qabatu 320 duwwaa isaa jechuudha. The airline reserve at least 20 seats for business class jechuudha. Business classiidhaa fi teessuma 20 ol qaba. Kana jechuun X greater than or equal to 20 jechuudha. Itti fufee maal jedha? At least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by business class. Kana jechuun immoo Y is equal to greater than or equal to 4x jechuudha. Kan erga akkasitiin baafatanii booddee X greater than or equal to 0, Y greater than or equal to 0 kan jedhamu obbukeetii qabu jechuudha. Kana booddee erga akkasitiin constraintii keessan baafatanii kan isin barbaadanii objective function keessan baafachuudhaaf maal gootu? Objective function keessan kan ittiin aappii ta'udha. Innis 750 X plus 450 Y kan jettu kanadha. Haala kanaan baafatu jechuudha. Kana booddee isteeppii silaa hunduma isaa hordoftanii ittiin hojjettu. Wanta haaraa tokko hin qabu haala kanaan hojjettu jechuudha. Haala kanaan solvii gochuu dandeessu. Inni itti aanu transportation processidha. Transportation processii keessatti immoo haala kamiitu nu fayyada kan jedhudha. Transportationii keessatti bakka tokkorraa bakka biraatti akkasumas bakka biraarraa immoo bakka kanatti qodaa tokko fiduudhaaf akkamittiintu gatii isaa kostii ittiin tiraanspoortii goonu kana minimaayiz gochuu dandeenya jennee kan ittiin barbaadnudha jechuudha. Kanas exampleidhaan gaafa ilaallu the officer of a high school senior class are planning to rent buses and vans for a class trip. Each bus can transport 45 students required for supervisor and cost 4,000 to rent. Each van can transport 12 students. Kana teebilee kaasnu teebilii gaafa kaasnu haala kanaan X Y kana booddee maal goona kuni kan maalii bakka bu'u kan baasii keenya X dha. Y keenya immoo kan vaaniiti konkolaataa lama jechuudha. Akkasuma kun stuudentii bakka bu'u as immoo supervaayizarii bakka bu'u itti fufee piraayizii keenya bakka nu qabu. Asirraa ka'uudhaan stuudentii meeqa ittiin deema X 45 dha. As keessatti 4 dha. Kun immoo 4,000 taate jechuudha. Itti fufee as keessatti 12 dha. Supervaayizarii tokkoo fi
birriin isaa immoo 600 jechuudha. Total since at least barataan ittiin deemuu qabu yoo xiqqaate 420 greater than or equal to 420 supervisoroota meeqa jira less than or equal to 48 akkasuma how many vehicle each type officer jechaa jira kana kan nuuf kennu kana booddee 45x plus 12y greater than or equal to 420 4x plus y less than or equal to 48 akkasuma x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 kan jettu kana qabna. Kana booddee objective function keenya z is equals to 400x plus 600y kana gara diyaagiraamiitti jijjiiruudha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Gaaffii kana wajjin ilaalla jechuudha. Maal jedha? Faaktaroota yookiin warshaalee lamatu jira. Warshaan tokkoffaan industiraal paarkii 1 jedhama. Warshaa lammaffaan industiraal paarkii 2 jedhama. Paarkota kanarraa egaa koomoditii garaagaraatu hundaa'ee posiishinii garaagaraatti keessa sichuweetii garaagaraatti keessa Atiin keessa Btiin keessa akkasumas Ctiin keessa. The weekly requirement for this market are respectively Aadhaaf kan barbaachisu torbanitti 5dha, Bdhaaf kan barbaachisu 5dha, Cdhaaf kan barbaachisu 4dha. Commodity while the production capacity of the factor at part 1 and part 2 are respectively 8 and 6 units. Maal jedhe egaa commoditiin akkasuma production capacity paarkii 1 keessatti kan oomishamu tootaaliin isaa 8 paarkii 2 keessatti kan oomishamu tootaaliin isaa 6dha. The cost of transportation per unit given in the table below. Haala kanaan teebilii isaan kenneera. How many units should be transported from each factor to reach market in order to that the transportation cost is minimum? Transportation akkamitti minimum ita? What will be the minimum transportation cost? Kana bifa salphaatiin diyaagiraamii irraa ilaallu maal jedha diyaagiraamicharra? Diyaagiraamiin keenya kunuutti diyaagiraamii kana akkuma argaa jirtanii paarkiiwwan as jira, paarkiituun immoo as jira. Paarkiiwwanii kanarraa garasii yookiin sichuweeshinii C'n deema akkasumas sichuweeshinii B'n deema sichuweeshinii A'n deema. Paarkii B keessa paarkii tokkoffaa keessatti tootaaliin kan oomishamu ammamii 8dha. As keessatti immoo kan oomishamu tootaalii 6. As keessa kan galuu qabu immoo guyyaatti yookiin torbanitti 5dha. As keessa kan galuu qabus 5dha. As keessa kan galuu qabu 4dha. Amma gaa maal jennu paarkiiwwan irraa X'dhaantu yookiin paarkiiwwan irraa kan eegee X'dha jenna. Paarkiiwwan irraa immoo kan biigee Y'dha yenna jennee paarkiiwwan irraa kan siigee maal ta'a jechuudha. Tootaaliin isaa 8 sababii ta'e 8 hir'isuu X hir'isuu Y ta'a jechuudha kan siiga'u. Akkasuma immoo paarkii 2 irraa kan eegamu maal ta'uu qaba? 5 minus X ta'uu qaba. Paarkiiwwan irraa kan biigee Y'dha. Paarkii 2 irraa immoo kan as ga'u meeqa ta'uu qaba? 5 minus Y ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma paarkiiwwan irraa kan siigee 8 minus X minus Y'dha. Paarkii 2 irraa immoo kan siiga'u maal ta'uu qaba? 6 minus jennee kan hunduma isaanii irraa hir'isna jechuudha. Kan isa kana hir'isu kan isa kana. Paarkii 1 irraa gara A kan deeme hir'isu gara B kan deeme jechuudha. Kan C dhaqee ga'u 5 minus X plus 5 minus Y jechuudha. Asirraa minus 4 plus X plus Y kan jettu argattu. Equationii jiruudhaaf tokkoffaa irratti isa kana fudhattu
kan biraan kana fudhattu kan biraan kana fudhattu kanuma jechuudha kan isin fudhattu kan biraan immoo kana fudhattu jechuudha 5 minus x greater than or equal to 0 x greater than or equal to 5 tokko kuni 5 minus y greater than or equal to 0 y greater than or equal to 5 lammaffaadha kuni kan isa kana ishii kan biraan kan isa kana baasneerra kan isa kanaatii kan isa kanaa jechuudha kan kanarraa ka'uudhaani isa kanaaf immoo maal goona 8 minus y minus x greater than or equal to 0 y plus x less than or equal to 8 jechuudha. Inni kan biraanii erga kan arganne booddee inni kan biraan kan x plus y greater than or equal to 4 kan jedhu kanatu arganna. Kanaaf constraint keenya gaafa barreessinu maal ta'a? Constraint keenya x greater than or equal to 5 y greater than or equal to 5 akkasuma y plus x less than or equal to 8 akkasumas x plus y greater than or equal to 4 kan jedhu kana ta'a. X greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 kun constraint keenya ta'a jechuudha. Constraint keenya erga akkasiin arganne maal argachuudhaaf immoo objective function argachuudhaaf. Objective function argachuudhaaf immoo maal goona? Paarkii wanirraa gara A deemuudhaaf 160 baay'isuu jenna. Z is equals to 160 times x jenna. Sababiin isaa paarkii wanirraa gara A kan ittiin deeme x dha sababii kilaas jennee itti fufnee paarkii B dhaquudhaaf immoo paarkii wanirraa gara B deemuudhaaf y-dhaan deeme sababii maal jenna 100 times y plus inni kan biraan C ga'uudhaaf immoo 150 baay'isuu jenna. Asitti egaa gatiin keenya kanaan bakka buusne jechuudha. C ga'uudhaaf immoo 8 minus x minus y plus jenna. Paarkii turraa gara A deemuudhaaf 100 baay'isuu isa kana 5 minus x plus paarkii turraa gara B deemuudhaaf maal jenna 120 baay'isuu 5 minus y plus jenna. Inni kan biraan paarkii turraa gara C deemuudhaaf immoo 100 baay'isuu minus 4 plus x plus y kan jedhu kana godha. Kana booddee kan hunduma isaanii gaafa jennu zediin keenya maal jechuu wal qixxeetaa x plus 7 y plus 119 ta'a jechuudha. Kan arganne zedii keenya kana arganne. Erga zedii keenya arganne gara maalitti dabarra? Gara giraafii kaasutti dabarra. Giraafii keenya gaafa kaasnu kan arganna. Giraafii keenya gaafa kaasnu kan arganna. Giraafii keenya irraa immoo gaafa vertexii baafnu vertexiin keenya kana nu ta'a. Haala kanaan erga vertexii keenya haala kanaan arganne zedii keessa gaafa buusnu immoo haala kanaan aansarii sirrii arganna jechuudha. Kanaaf eessatti minimumii argannaadha kaayyoon isaanii guddaan kan inni gaafate maal jedha? The cost transportation minimum isaanii gaafate. Kanaaf minimumii isaa eessattidha? Minimumii isaa bakka inni ta'u 0,5 jechuudha. Haala kanaantu itti baasuu dandeessu. Gaaffiin kun exersaayisii kitaaba keessan irra jirudha. Gaaffii kana salphaadha. Inni hojjetama waan ta'eef ofii keessanii hojjettu waan naaf turtaniif baay'ee galatooma. Paartii biraadhaan immoo walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Thank you. Kanatti aansinee qormaata biyyoolessaa chaapterii keenya keessaa ba'an gabaabinaan akka wajjin ilaallu ta'a waan wajjin turtaniif amma